namni haanuma baratu barateetuma haa eebbifamu yaada see guyyaa irraantana tan barattoota diina lislaam eyyen oduu gammachiisa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jecha dargaggoon keenyaa fi dhiira dubartiini gammachiisa dhagayaa wal dhageessisa. sheer godha faffacaasaa wal biraan gaya kan keessa fi alaa kan xiqqaa fi guddaa dhiiraaf dubartii eebba barattoota harkata kan ustaaza keenya qaalii fi gaarii nama ustaaza Abdul Wadoodin durfamu kan barattoota isaanii yeroo dheeraaf aappii immoo irraan barsiisaa turan eebbisuudhaaf qophii isaanii hundaa'u xumuranii jiran. eyyen kana sababeeffachuudhaan markazni Abuubakr Siddiiq afeerraa addaa isiniif qaba. marree barattoota isaanii keessa warra quraana rabbii gadi kattaman keessa amira teenya tokkoffaa aadde Sumayyaa fi akkasuma gartee amira teenya lammaffaa aadde Atanaa fi akkasuma gartee aadde Khadijaa. eyyen kana qofa waaseeta warri kitaaba qaa'iltuuwwan yaafituun eebbaaf qophaa'e baay'eedha. onkaan adarrasaatu baga gammaddan. marree keessummoonni sagantaa kanarratti argaman sheeka keenya kabajamaa fi jallatamaa Sheek Naasir akkasuma sheeka keenya kabajamaa fi jallatamaa Sheek Miqdaar akkasumas baay'een argamu. marree guyyaan sagantaadhaa Juulaay 15 baatiin takka bara 2026 akka lakkoobsa Awurooppaatti yommuu ta'u akka lakkoobsa Hijiraatti Rajaba 26 baatiin 1447 akka lakkoobsa biyya teenyaatti Muhammad torba bara 2018 guyyaan roobiyoolee galgala. marree sa'aan sagantaa akka biyya teenyatti za'a 2:30 akka biyya Saudi Arabiyaatti za'a 8:30 akka biyya Dubaayitti za'a 9:30 hundi keessanuu akka nurraa hin hafne kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna. wal argaan keenya markaza Abuubakr Siddiiq hin hafina. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. bakka gayan geesse خربي خنوي بفمتي لمي خربي خنوي بفمتي ونورا قويا غنكيتا